yeroo hedduu miidiyaaleen garagaraa mootummaan Iiraan tuni eerfoorsii hin qabduu duraa barbadeessineeti jirraa ammaan tana gartee samii isaanii tana nuutu akka fedhetti injifachaa jiraa jaanii waan adda addaa barreessaati jiran waan adda addaa dubbachaati jiran garuu immoo obboleessa keessan isin garsiisa laala laala harkaati jirtanii miti xayyaara lolaa kan Iiraan jidduu lolaa keessatti isinii himaatiin ture xayyaaronni lolaa Jamaal eessa jiraa akkamitti gartee ol bahanii waa hojjechuu dadhabanii jettanii gaafachaa turtan yeroo san isinii himaatiin ture garuu immoo xayyaaronni lolaa kun lafa jala ture okay maaliif hin barbaachisu itti fayyadamuudhaaf isaan hin barbaachisu ture okay isinii ifaa miti I think sagalee alaan dhaabbachuu jira tanaaf gartee sagaleen adda addaa dhagayaa jirtanii yoo gartee okay so wani isin jechaa jiru eda galgala mootummaan Ameerikaadhaa Iiraan keessa bikka 80 ol haleellee jirraa jechaa jiran inumaatu bikki takka tan gartee akka malee nama gaddisiistu keessaa daandii baaburaa kan gartee Iiraan irraa ka'ee ilaa Raashaa dhaqee Raashaa irraa deemee biyya Chaayinaadhaa dhaquutu jira. Yoo yaadatan jidduu lolaa san mootummaan Ameerikaadhaa hulaa gartee Hormuz cufne jedhanii dubbachaa turanii garuu immoo daldalli biyyattiidhaa irra hedduun karaa baaburaatii fi karaa makiinaatti garagala jira jeetiin isinii himaa ture. Okay? San keessa karaa baaburaa kan gartee ilaa Raashaa deemu akkasumas ilaa gartee Chaayinaa ha deemu eda galgala haleelaniitu turan. Dildila guddaa gartee cabsaniitu turan. Garuu wanni tun achitti hin dhaabbattu. Ammaasis beekaa waan takka jalatti hubadha. Ameerikaan lola kana dhaabuu hin dandeessu garuu immoo lola kana itti fufsiisuus hin dandeessu. Amma namni tokko confused ta'a waan nama jechaa jiru kanarratti. Ameerikaan lola kana dhaabuu hin dandeessu. Takka san. Lama dammaasis itti fufsiisuu hin dandeessu. Akkana jechuun maal jechuudha? Akkana jechuun itti fufsiisuudhaaf meeshaalee waraanaa hedduu si barbaachisa. Waraana qaama namaa gartee waraana namaa kana hedduudha si barbaachisa. Misaayiloota hedduudha barbaachisa. Kana hunda Ameerikaan hin qabdu maantan. Okay? Tanaafuu Ameerikaan lola guddaa sanitti gartee Iiraan hojii galuu hin barbaaddu. Wanni isin gootu hogguu gartee Iiraan garagalte gama duubaate kana dhufanii dha'uuta kan beetanii kana namni gartee si dha'ee hoggooti garagalte eenyuun dha'ee guutu nama lama faatu si duuba dhaabbata. Saayiba keessanii saayibuma keessattuu si dhaaba beeytanii tapha akkasii ni beeytanii jechuun isiniif salphiseetiin isiniimu jira. Okay? Tapha akkasii gartee gaafa xiqqoodhaa yoo taphattan yoo beeytan ni hubattan jedhi yaada. Ameerikaan tapha akkasii san godhaa jirti. Okay? Garuu immoo dhaabbattee lola gaggeessuu hin dandeessu. Okay? San jechuun lolaa miti. San jechuun ammallee gartee bar ni jiraa miti isuma cinaan jiraa takkaa'u gartee asumaan jira jechuudha san. San jechuun. Kuni maalirraa dhufe? Akkuma isiniin jechaa ture amma dura Ameerikaan Hormuz kana bikka lamatti adda baafteeti gara jalaatiin akka gartee warreen gartee Ameerikaan barbaaddu akka dabaran barbaaddi. Gara gubbaatiin warreen Iiraan hayyama kannaniif akka dabaran barbaaddi. So Iiraan wanni isin jechaa jirtu Hormuzuma guutuu keessa gartee
warruma nuti hayyama kanneeftu seenee bahaa jechaa jirti. Sababa sanitti Iiraan Hormuz cufuusiidhaa ibsitee turte. Okay? Amma gaa rakkoon Ameerikaa gartee Trump guyyaa boruu I think boruu na fakkaata boruu Netanyaa'uun ni dhufa gara Ameerikaadhaa. Okay? Netanyaa'uun hogguu Ameerikaa dhufe Netanyaa'uudhaa fi Trump akka dhiiraatti haasa'uu barbaadan. Hogguun kana isin hin jiru inumaa gartee ol diriiranii kabar laal nam tokkollee nan tuqina. Warri gartee akka dhiiraa nu malee hin jiru. Warri gartee Iiraan kana bikka hunda haleele. Ammallee nutu Hormuz harkaa qaba. Iiraan nageenya gartee lallabaa jirti. Maarree jechuu barbaadan. Haa ja'ani Iiraan san irran kaayyen. Okay? Son, that's called local political consumption jaaniin. Akkas jechuun maal jechuu? Politikaa naannootiif waan gartee akka uummanni dhagoo barbaaddu jechuudha. Okay? Dhagaa jirtanii miti? Politikaa jechuun waan naannooti malee waan addunyaati miti. Politikaa jechuun waan gartee ganda keessatti ta'u jiru jechuudha. Fakkeenyaaf bikki jirtu magaalaa ati keessatti gartee guddatte magaalaa ati amma keessa jirtu kana keessatti yoo Dr. Abiy hedduu jaalatame Dr. Abiy biyya bulchuu ta'a. Yoo magaalaa ati keessa jirtu keessatti Dr. Abiy haalaan jibbame Dr. Abiy yeroo hin qabu aangoorraa kaasuudhaaf deeman jechuudha. Isin galtee dubbiin akkasi. That's what it means local politics is local gujan akkas jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti gartee amma yoo Dr. Abiy namni irra hedduun kan hin jaalanne taate Dr. Abiy halkan tokkoon bulu Finfinnee keessa ni kaasan. Cinaa keessan isinitti haaree ta'uu hin dhabu wanni nama isin jechaa jiru. Nasru, yes, Nasru laal tiktaakii ija qabuun barbaade si galte saniifin Mazraawii achi kaa'ee tiktaakiin kun hammam takka gartee nurra roorrisaa jira kabeetu natti fakkaattu takka hin agarreete amma dura hedduu nurra roorrisaa jira. Silaa yeroo biraa taate amma gartee warraan irraa haasa'u jiru kana silaa hin as kaa'e qaata as keessaa nu hariyanii bara. Qaata nu hariyanii bara. Saayibaarii reefu irraa haasa'u hin jira. Okay? Saayibariin tapha galgala kanaa hin taphanne. Tapha galgala kanaa hin taphanne. He has injury. Tapha dura himanii turan. Dheengadde yoo yaadatan hogguu gartee daataa taphaatii fi kana hogguun isinii himu akkaataa gartee kompiitarrii tiima kanaatu moo tiima saniitu moo yaani hogguu dubbatan. Yeroo takka tapha dura gartee waan ta'uutu jiraan isiniin jee takka injuriitu jiraa. Taphataan tokko ni madaawee takka ni dhukkubsataa tapha seenuu danda'u. Taphataan kaan gartee dadhabii qaba waan akka kanaatu jira. Amma warri gartee wanni Marokkoo irratti taate saayibariin tapha keessa hin seenne guutumatti hin seenne har'aan tana. Saayibariin silaa tapha keessa seene hedduu hariifa ture. Tapha kana tolcha gartee. Dhugaan isin jaanne saayibarii tapha isaa hedduun jaaladha. He is fast. He is tough. Okay? Inumaatu gartee jara difeensiidha nama mataa isaanii kana dhukkubsurraa. Okay? Difeensiilee warra gartee Marokkoon ilaamaan tana hojii taphatte ilaala. Yoo dandeessan haayilaayit isaa ilaala. Akkanumatti saayibariin miiliyoona 55 hin bitamne doolaara sanuu doolaara miti. Paawundii miiliyoona 50 fi wayin akkanumatti gartee hin bitamne. Tapha isaatutu tapha ajaa'ibaati. Okay? Europe deemu deema. No, saayibariin dhugaan isin jaabeeka ammaa miti. Ammarraa amata 5 booda saayibarii kana jaalachuudhaaf teessan. Akka gartee Shariif Hakiimitti beekamuudhaaf ta'a. Inumaatu Hakiimii bira dabruudhaaf ta'a saayibariin. Okay? Ashraf bira.
silaa gartee inni deemee silaa inni wanta bira dhaqee hedduu gaariidhaan jeetiin abdadha. Okay? Eenyu silaa gartee inni Real Madrid dhaqee hedduu horiif. Okay? Yeah, 55 million euros. That's a transfer fee dhabeeqa. Waan isaa khafalafuu miti. Waan isaaf khafalamuu miti. Transfer fee to 55 million euro ta'e. Okay? Isin eegaltee garuu wanni jechaa jiru. Okay? So, sababa gartee injurii waan ta'eef jecha keessaa bahee jira. Okay. So, wanni gartee amma tan eda galgala taatee irraa isin hima. Tan lola itti as deebina. Lolarra jirra. Ammallee lolarra jirra hin raanfatina. Eda galgala mootummaan Iraan, Kuwait, Bahareen bikka hedduudha haleelanii turan. Okay? Bikka hedduudha haleelanii turanii inumaatu gartee kaampiilee waraana Ameerikaadha akka ajaa'ibaatti eda haleelanii turan. Inumaatutu saniitu Ameerikaa akka gartee reefuun tanallee irra deebi'anii bikka takkallee hin dhoofne dhoorkee ture. Ammaasis galgala kana sa'aan gartee amman tana isinii wajjin haasawaa jiru kana Ayatullah Ali Khameneiin bikka gartee itti awwaalamuudhaaf deemu san reefkisaa dhufeeti jira. Salaata xumuraa gartee kan isarra salaatan isiniin garsiisa. Salaata xumuraati. Yoo ilaaltan kuni salaata xumuraati. Okay? Salaata xumuraati kan gartee Iraanitti irra salaatuudhaaf galgala kana gartee qophii godhaa jiranii. Namni kun hundinuu gartee isaaf jecha galgala kana akkanatti gartee ol bahanii jiran. Okay? Akka jirtanii miti. Duuba gaa tanaaf tana jidduu mootummaan Iraan gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti warreen Hormuz keessa olii gad dabruu barbaadan. Okay? Warreen Hormuz keessa olii gad dabruu barbaadan. Karaa nuti hayyamneef malee yoo hadabran taate adabamuudhaaf ta'anii jechaa jiran. Adabni isaan jechaa jiran ammoo haleellaadha. Okay? Haleellaadha baanan. Tanaafuu dooniileen Hormuz keessa dabruu barbaaddu hayyama Ameerikaatii miti ka barbaadan, hayyama Oomaanii miti ka barbaadan, hayyama keenyaa jechaa jiran. Akkasitti quba qabaadhaa. Okay? Okay, gaafii bareedduudha kaaftee laal janaazaan biyyoottan dhiyaa kana keessatti takka gartee biyyoottan adda addaa kana keessatti deemuu ni danda'a. Garuu warri Iraan waan lama sadii godhanii jiran. Okay? Dhugaa akka gartee amantii Islaamaatti silaa janaazaa hogguma sanii guyyaa tokkollee haa ta'u guyyaa lamadaa immoo awwaalamuutu irra ture. Okay? Garuu immoo warri Iraan namni kun gartee dura deemaa biyyattiidhaati. Akkanumatti gartee dho'isaadhaan awwaaluu hin feenu. Namni hundinuu gadda isaanii ibsachuudha barbaadan jechuudhaani baatii 4 ol tursiisan. Okay? Tursiisuun gaa silaayis gartee irra hedduun keessan yoo beektan hin beeku reefkii gartee akka turu waan itti godhaniitu jira. Okay? Dawaa itti godhaniitu jira. Dawaa sana guutti godhan qaamni namaa kun gartee hin tortoru.
irreedduun keessan gartee mamii faa dhageessaniiti jirtan. Mamii ni beeytan. Mamiin tan gartee feeroo warra gartee Ijibtii kana akkaataa isaan qaama isaanii kana gaafa duritti tursiisaa turan. Waan akkasii san faatu jira. Kuni waanuma beekamaadha. Okay? Itti godhanii akka gartee qaamni kuni bikka jirutti gartee hin tortorree takkaa'u gartee hin shurufkooyne akkasuma sanitti gartee liquiidii adda addaa gartee qaama keessaa reefki namaa hogguu du'ee wayitu yaa'a. Bishaaniitu yaa'a. Bishaan kunis gartee akka jalaa yaane godhaniiti tursiisan. Okay? Eega tursiisan booda gaafa barbaadan waan hunda gartee waan dawaatti godhaniif kan hunda eegatti godhan booda firija keessa kaayan. Firija keessa ta'a. Firija keessa gartee baasanii akkasitti hogguu barbaadanitti awwaaluu ni danda'an. Akkasitti gartee hubadhaa. Ammoo isaan wanni godhaa jiran poolitikaa itti taphachaa jiran. Poolitikaa itti fayyadamaa jiran. Qaama isaa reefka isaa kana jechuudha. Okay? Akkaataan poolitikaadhaan gartee itti fayyadamaa jiran addunyaa tanarratti fakkeenyaaf ilma addunyaa hin dhagina dursoo yeroon gartee isaan awwaalchasaa godhan kunii fi yeroon Ameerikaan amata 250 isaanii itti kabajatan walirra dhuftee jirti. Beekaati kana godhan warri Iraan. Yoo chaanaal kana hordoftu taate warri Iraan kuni poolitikaa abshaala akka gartee itti fayyadamaa jiran isinii himaatiin ture. Waan hunda akkanumatti jigduunfatanii hin godhan. Waan hunda gartee biitii isaan diina keenya jaaniin kuni maal keessa jiranii ilaalaniiti sanii wajjin qindeessanii godhan. Okay? Yeroo gartee Ameerikaan amata 200 fi ayyaana amata 250 jaarmee isiidhaa kabanya ja'an san isaan gaafa sanii irratti awwaalcha keenya goonaa jaaniiti wal faana ibsanii turan jechuudha. Okay? So guyyaan san awwaalchi Ayatollah Ali Khameneidha. Rabbi ramataa godhuu fi guyyaa Juulaay 4 irraa eegalee ilaa hanga Juulaay 8ti. Guyyaa kaleedhaati jechuudha. Or guyyaa Juulaay 9ti. Okay? Arraan tana xumurama. Arraan tana magaalaa gartee inni itti dhalate sanitti awwaalama jechuudha. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa. Arra booda immoo qaamni isaanii guutuutti gara lolaatis deebi'u ta'a. Gara gartee Ameerikaaf deebisuutti as deebi'u ta'a. Okay? Huh? Okay. Hayyee Mujtabaan eessa jira hanga ammaatti? Mujtabaan miidhamee ture. Miidhamuun isaa san gartee miidhamuu hedduudhaa miti. Miidhamuu waa xiqqoo miidhameeti jira. Garuu immoo Mujtabaan ammaan tana bikka gartee inni itti dhokachuu qabu. Bikka san jira. Awwaalcha abbaa irratti silaa mul'achuu barbaadeetu ture. Garuu immoo security biyyaa takkaa gartee warreen nageenya isaa eeguutu isa dhorkee jira. Akka gartee inni irratti hin hirmaanne. Okay? So san akkasitti quba qabaadhaa. Okay, let's see. Oduu biraataniin isinii himuu barbaadutu jira.